baaldi isaanii wajjinis qophaa'anii anis master of ceremony keessan eebbaatii qophaa'ee asin fuuldura jira gaaffii tokko qaba isin qophooftaniitu Daawwattoota keenya hordofaa kan jirtan egaa qophii dhangaatii mana uffata aadaa irreechaaf yeroo ammaa kana qophaa'aa jiran maamiltoota isaanii simachaa jiran tokkotti argamneerra. Mee Feenet eenyuuti? Mee uffata aadaa kana yoom jalqabdanii? Achirraa jalqabna. Hayyee galatooma baga nagaan dhuftanii Feenet Indaalamargaan jedhama. Kan uffata kanan jalqabee amma already waggaa tokkoof ji'a sadii akkas turtii amma kanaati kan qabnu hojii kana faana. Mee uffatni aadaa gaa yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane immoo qabatamaadhaan immoo kan Oromiyaas gaafa laallachuu kooti ayyaanota eegamaniitu kan isaanii ho'an yookaan immoo gabaarratti illee kan isaan ba'anii namni illee kan itti fayyadamu yookaan immoo uffatu sirna wayii eegeeti. Fakkeenyaaf sirna ayyaana bara haaraa ta'uu danda'a. Ayyaana irreechaa akka ayyaana keenyaa kana ta'uu danda'a. Idileedhaan garuu namni baay'een hin uffatu. Yeroo ammaa garuu sirnoota akka cidhaa, sirnoota dhalootaaf, sirnumti maatiin qabullee yeroo itti uffata aadaa barbaachisutu jira. Inni kun gabaarratti maal fakkaatame yeroo ammaa kana? Gabaarratti in socho'a akka socho'uu fi tattaaffii nuti goone baay'ee cimaadhaani. Maaliif namatti yoo waan gaarii dhiyeessite namni yeroo kamiyyuu hin barbaadaani. Uffanni aadaa irra caalaa kan beekame yeroo akkuma jettee yeroo cidhaa irreecha irratti kana beekama. Garuu amma guyyaa guyyaadhaan akka uffatamullee gochaa jirraani. Akka kan koo guyyaa guyyaadhaan uffattee hojii deemuu dandeessaa, bashannanuu dandeessaa. Kunillee akkasuma yeroo barbaadetti uffachuu dandeessaan sanarraa kan hafe jechuudha. Kanaafuu barsiisaa jirraan nama yeroo hundaa akka uffatamu uffanni aadaati. Gabaan jirus bareeda. Mee ati gaafa uffata aadaa kana hojjechuu eegaltu
akka biizinesiitti yookaan immoo akka daldalaatti ittiin ani jireenya koo jijjiirradha hojjedheen jiraadha jetteetu moo akkuma namoonni baay'een kaasan amma eenyummaadhaaf jenneet hojjennaa waan kana namoonni jedhu yeroo baay'eeyyuu moo gabaa irratti dorgomtee ittiin hojii bareedaa hojii qulqullina qabu hojjettee gabaa ittiin mo'attee daldaltuu ta'uuf eegalte? Gaafii baay'ee bareedaadha. Biizinasii isaa hin beeku ture normaali. Biizinasii isaa maarkeetii isaa maal akka fakkaatu hojii kan surmaayyuu hin beeku. Ani kanan qabu maal ture fedhii qofa ture. Akkuma tasaa mana barumsaa seenee mana barumsaa ergan seenee booda irra caalaa jaalachaa ofe hojii kana. Hojiitti seenee hojii naan hojjedhu baay'ee qulqullina qaba. Ammas beekamtii isaas kan argatte qulqullinaani. Tachii nuti qabnu tachii adda ta'eedha. Baay'ee atiraaktiiviidha. Nama hin jeeqne yeroo kamiyyuu uffatamuu kan danda'u namni kamiyyuu even uffatni aadaa Oromoon iyyuu barsiisuun baay'ee rakkisaa ture. Dhugaa dubbachuuf uffata aadaa Oromoo namoonni hin uffanne baay'eetu jira Oromoo ta'aniitu jechuudhaan. Even saba biraallee uffisaa jirra amma maaliif bareeda waan ta'eef halluun isaa bareedaadha. Gosa baay'eetu jira diizaayinii hedduutu jira tipikaalimtu iyyuu gosa baay'eetu jira waan ta'eef isarra waa xiqqaatti bubbustee baay'ee babbareedaan kanaaf fudhatama isaa bareeda kanaaf na akkasiin jedha. Kanaaf amma gabaa keessa galeeraa jechaa jirta? Baay'ee malee. Irreechi yeroo muraasa tafaa torban tokkoof wayitu nu hafaa irreecha qaqqabuudhaa fi kanaaf immoo bara kana immoo sirriitti isa durii caalaa namoonni ho'isanii kabajuudhaaf akka fedhii qaban karaa garaa garaa hubachaa jirra. Uffanni aadaa yookaan manneen uffata aadaa immoo yeroo akkasii kana yeroo sirni guddaa akkasii jiru kanatti gabaa guddaa argatu. Gabaa argachuuf immoo waan babbareedaa filannoo gaarii namootaaf dhiyeessuu qabu kan immoo maamilootaaf dhiyeessuu qabu. Mee feeneeti uffanni aadaa baay'eetu jira. Uffata aadaa godinaalee Oromiyaa keessa deemtee olaalte baay'eetu jira. Mee namni isin biratti baay'inaan uffanni argamu uffata diizaayin ta'e bifa ammayyaatiin hojjetamudha. Kan godinaalee garaa garaa argachuu danda'a namni kan gosoota Oromoo garaa garaa jechuu kooti. Akkami? Nuti kan qopheessuun asitti kan ta'e diizaayin kan ta'edha. Diizaayin jechuun uffata haga ammaatti uffatamee hin beekne akka kanaa jechuudhaan. Uffata akka kanaa Wallaggaan jidduu gashite tachii addaatiin ni qophaa'a mana kana keessatti iskeech ta'ee jalqaba fakkiitu ka'a. Fakkii sun gara paatarniitti jijjiirama. Paatarnii irraa booda gara uffataatti kan dhufu jechuudha. Tipikaalii hin qabnaani. Tipikaalii biraanchii biraatti hin kireessinaani. Kiraadhaan ni qopheessina jechuudha. Namoonni hedduun qeeqa nu rakkaasaa turanii uffata aadaa balleessaa jirtu jedhanii uummata akkas jedhu kanaan mee uffatuma aadaa tipikaalii kan ta'e chaalenjii gochaa jirra amma haga irreechaatti nama uffata tipikaalii guutuusaa rifeensaa kaasee haga kopheetti kan jiru uffata tipikaalii nama nu mul'iseen iddoo isaa dhaqee lookeeshinii bareedaa irratti suura ka'ee nama nu ergeef badhaasa qopheessaa jirraani chaalenjii amma sanaan deemaa jirran garuu nama baay'ee muraasadha sana argachuu kan danda'e jechuudha. Kanaafuu nuti mudanni goota waan aadaa sanas garuu hin ganneen jabeessatuma jirra. Tarii amma uffanni aadaan inni tipikaalaati jettu kun yookaan immoo inni ganamaa uffatanii deemuudhaaf iddoo hojii dhaquudhaaf karaa fagootiin deemuuf lukaan socho'uudhaaf tarii baay'ee mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf amma irra keessatti wanti uffatamu akka gaabiitti yookaan immoo bullukkoo ta'uu danda'a. Bullukkoo uffattee waajjira seentu bullukkoo uffattee karaa fagoon deemtu ba'aa ta'uu danda'a. Garuu immoo bifa amma an uffadhe kanaan akkanatti diizaayin gootanii gaafa dhiyeessitanii tokkoffaa salphaadha. Hin salphataa ba'aa namatti hin ta'u karaa fagootiin deemuu dandeessaa hojii idileettiin seenuu maltaa akka uffatte kanatti jechuudha. Osoo dubbannu kan keessa baay'ee bareeda. Ankoos bareechanii hojjetanii. Kanaaf tarii yoo akkas ammayyaa'aa dhufe beekamuun isaallee ni dabala. Hammuma namootatti tolee komfortii ta'ee yookaan ittiin mijatee uffachaa oolan uffachaa deeman iddoo garaa garaatti beeksisuuf carraa qaba waan ta'eef babal'isuuf beeksisuuf carraa qaba waan ta'eef inni jirus akkuma jirutti ta'e inni ganamaa jechuu kooti. Innis gabaarra ture. Inni kunis immoo yoo gabaa keessa galee baay'ee beekame gaarummaa qaba jedhee yaada. Irreechi baranaa akkami? Mee kan bara darbeerraa maaltu adda godha uffata dhiyeessuu irratti? Humni keessan maal fakkaata? Ajajni namoonni ajajatan maamilli dhiyeeffatu gaaffiin dhiyeeffatu maal fakkaata? Isa kana garaagarummaa sana ibsine. Hayyee maal jechuun barbaadanii hundi keenya bakkuma jirrutti jabeessuu qabna aadaa keenya. Isa tipikaalii sun akka badu hin barbaadu. Akkuma jettee komfortii qabaachuu dhiisuu danda'a garuu yeroo uffata yeroo ateetee kan uffattu jira kan malkaa buutu kan uffattu jira isa uffannee haa deemnu osoo hin ta'in akkuma jettee isumarraa waa fudhachaa guyyaa guyyaatti akka nuuf ta'u isa akka uffannu hundumaaf dhaamsa dhaama. Maamiltoota hedduun qabaanii akkas guyyaa hojii uffata aadaa uffatanii kan deeman namoota hedduutu jiruun innaa baay'ee na boonsu isaan baay'ee na boonsu naa jiraadhan jedhaani.
Gabaan jiru amma baay'ee bareeda. Bareen gaddaa ani haaraan ture hojii kanaa fi biizinasii isaa sirriitti hin beeku ture. Kan baranaa garuu dhiyeessi keenya already amma orderii haga cufnutti geenyee jirra. Nama keessummeessaan jiru amma kan orderii fudhannee hojjechaa jirraani. Gabaan isaa baay'ee bareeda. Kaka'umsi namaatis baay'ee namatti tola. Baay'ee haamilee sitti horaani. Gaariidha gabaan isaa. Dura waasii kaaseen ture. Amma namni uffata aadaa kan godinaalee garaagaraa kan gosoota Oromoo garaagaraa biratti beekamu argataa jedhee kanan sii gaafadhe bifa ammayyaa yookaan diizaayiningii ammayyaatii wal qabsiiftee waan na deebiste qabda. Fakkeenyaaf amma namni dhufee uffata kamisee naa hojjedha bifa ammayyaatiin jedhe uffata Gujii naa hojjedha uffata Wallaggaa naa hojjedha jedhee siin gaafate ni hojjettuuf jechuudha kanii hundumayyuu diizaayinii ammayyaatiin. Amma diizaayinii uffata Wallaggaa irraa kan ammayyaa hin barbaade jedhee akkas kan keetiin uffannaa jechuudha. Inni kun immoo bullukkoo irraa kan qophaa'e fatilee harkaan foo'aa harkaan kan hojjetame isa sana ammayyeessine uffata guyyaa guyyaa akka ta'u hojjenne kan kamisee irraa kan baalee irraa kan arsii shawaa waan hundumarraayyuu hojjechuu hin dandeessaani akkasiin wal simsiisna. warra obeessi baay'ee galatoomaa iddoo hojii keenya dhuftanii waan nu daawwattaniif uummata Oromootiinis baay'ee galatoomaa maamiltoota keenya manni keenya manni faaya feenet mana sabboontotaa sabboontoota keessummeessaa jira akka nuun boonan akka aadaa isaaniitiin boonanis gochaa jirraani akka ofiin boonanis gochaa jirra hamma nuuf danda'ametti yaadaaf jajjabina nu kennitaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Manni keenya kana fakkaata just orderii fudhachaa jirraani orderii kan fudhannu garuu ji'a tokko dursineeti ispeeshaalii kan cidhaanii hojjenna kan barjadayin hojjenna irra caalaa gara biyya alaa erginus kana sirriitti keessummeessaa jirra. Inni akkas jennu garuu gatii baay'ee qaalaa nu jala godha namni akkasiin miti humna kamiiniyyuu qopheessinaani akka fedhii namaatti akka halluu isaan barbaadanii godina isaan barbaadanii ni qopheessinaa fi garuu warri nu uftan dafaatiin nu kottaa eeressaati beellama keessan jennaani galatooma baay'ee. Oggaalee surratti baay'ee cimtuudha. Obbeeksisa surratti. Haa ta'u mee ati namoota uffata aadaa Oromoo hojjetan yookaan diizaayinii haaraa babbareedaa baasanii hojjetan baay'ee beektan jedhee yaada. Mee akka biyya kanaatti gaafa laaltu uffanni aadaa Oromoo gabaa keessatti maal fakkaata jechuun uffata aadaa sabaa fi sablammoota kan uummattoota Itoophiyaa biroo wajjin wal qabsiiftee gaafa laaltu sadarkaan kan uffanni aadaa Oromoo irra jiru akkamitti ibsita? Giddu galeessadha moo baay'ee beekamaa yookaan hojjetamaa jira moo duubatti hafaadha mee akka ofii gadhee xiinxaltutti nutti himi? Kan keenya wanti sitti tolu keessa abdii guddaa qaba. Uffanni aadaa Oromoo abdii guddaa qaba. Jechuun akka biyyattiitti miti akkuma Afrikaattiyyuu abdii guddaa qabaani. Ani kaayyoon kan kosmaa inni uffata Afrikaa jedhamee amma addunyaatti kan beekamu maal uffata Naajeeriyaa fa'aa uffata South Africa fa'aati akka addunyaatti kan beekamu Afrikaan dress fa'aa jedhamee jechuudhaan. Kanaafuu akka addunyaatti akka sochoosuun barbaada industiriin uffata aadaa Oromoo abdii guddaa qabaani homtuu wanti mul'atame tokko illee hin jiruuni halluun addunyaatti ba'e tokko illee hin jiru. Kanaafuu uffata isa kamiyyuu caala abdii guddaa qabaani maarketiin amma jiru immoo umurii dheeraadha umuriin isaa sochiin amma inni jalqabee diizaayinerotas baay'ee muraasa qabnaani garuu ijoollee baay'ee ciccimoo qabna ijoollee abdii baay'ee namatti hortu ijoollee hedduutu jiru kanan ani jaaladhuun kanan ani dinqisiifadhuuni so oma abdii guddaa qaban jechuun shakkii takka illee hin qabuuni waggaa lamaan har'aaf waggaa sadan har'aa akka addunyaatti akka socho'u shakkii takka illee hin qabu nuyi waan guddaa hojjechaa jirra waaqayyo nu gargaarutti kaa ilaallaan. Namni dhufee ajajatu tarii uummatuma keenya qofa moo namoonni biroollee bifa isaatti hawwatamanii ammayyummaa isaatti hawwatamanii booji'amanii jechuudha miidhagina isaatiin dhufanii ajajatan jiru laata tarii waan akkasii wanti sun qunname jira? Baay'ee malee akkuma agartu moolii keessa jirra moolii kana keessatti kaastamarii baay'ee muraasatu jiraani namoonni hedduu rifatanii seenu halluu isaatiin haala taa'umsa uffataatiin ilaalanii baay'ee rifatanii seenu innaa mana seenanii booda mana Oromoo ta'uusaa kan beekan isaan kun rifatanii deemu isaan kun ajajatanii deemu ispeeshaali immoo warri Afrikaa kibbaa uummanni Afrikaa keessa jiran baay'ee jaalatuun tachii kan keenya adiiwwan baay'ee jaalatuun ispeeshaali halluu kana baay'ee jaalatu na wanti namatti tolaan akka malee namatti tola Oromoon alatti uffisaa jirraan.
walumaa galatti uffata aadaa Oromoo kana caalaa ammayyeessuuf isaa ta'u gabaasa babal'isuuf barattoonni illee waan kana baratan kan akka kan Oromoo kana hojjechuu danda'anitti kan uffata aadaa hojjechuu danda'anitti barnoonni isaaniif kennamaa jiru maal fakkaata? Maaliif hanguma uffanni aadaa kun babal'achaa deemu diizaayiniin isaa babal'achaa deema bebbeekamaa deema waan ta'eef barnoonni illee kennamuu qaba waan ta'eef kana kaasa isa kana akkamitti ilaaltame? Isa kanatti mootummaan illee osoo irratti xiyyeeffatee baay'ee natti tolaani mana barumsaa keessa wanti jiru baay'ee si jibbisiisa. Uffataan ani jalqaba jechuun wal dorgommiidhaaf uffata wayii dhiyeessitee halluu Oromoo qaba taanaan dhugaa dubbachuuf si jalaa kufaanii tarii qabxii argachuu dhiisuu dandeessa. Kanaafuu manni barumsaa dirqama ijoolleen barachuu qabdi. Maatii ijoolleen isaanii eenyu kanarratti jira taanaan maatiin akka jajjabeessanii baay'een gaafadhaani. Abaratanii ijoolleen barachuu qabu industirii kanarratti diizaayineroonni baay'achuu qabuuni. Maaliif wanti jalaadha ordarii deebisaa jirra amma beekta. Kanaafuu osoo dhiyeessiin baay'atee uummannis faayamee deemaa aadaan kunis ol ka'an akka malee ol ka'a. Kanaafuu hir'ina hedduutu jira manni barumsaa banamuu qabaani. Meeshaas immoo hin qabnu. Maateriyaaliin baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf meeshaa callee ittiin diran wanta ammayyeessuu hin qabnu yeroo baay'ee dheeraa fudhata. Waa baay'eedha hir'ina kan jiruun. Kanaafuu isarratti namoonni garaagaraa fedhii isaa kan qaban callee irratti hojjechuu namoota barbaadan maashiniiwwan garaagaraa hojjechuu namoonni barbaadan kan kanarratti osoo deemanii industirii hin tuqamnedha normaali. Industirii baay'ee hin tuqamne waan ta'eef abdii guddaa qabaanii. Amma waan gaarii kaaftee inumaayyuu amma uffata aadaa kana yeroo baay'ee wanti nuti argaa jirru namoonni suuquma xiqqoo wayii kireeffatanii itti hojjetu keellee bakki baay'ee bal'aa miti otoo kana caalaa bakki bal'aa jiraate bal'iftee hojjechuu akka dandeessu abdiin qaba. Tarii namoonni maashinii hojii waan wal qabsiiftee kaafteefan kana kaasan otoo waan kanaan heeyyamuma sirrii barii baafatanii piroopoozaaluma biizinesii wayii qopheeffatanii meeshaa amma jettu investimentii irratti bobba'anii alaafaa akka galfataniif tarii kun humna barbaada. Isa kana fa'aa ta'uu yaaddanii gara fuulduraatti mul'ata akkamii qabda kanarratti? Amma fakkiiwwan tokko kaastee skeech gooteetoo gara uffataatti jijjiiruuf hin jettu wanti sun kan hojjetamu yeroo dheeraa si alaa fudhata. Garuu uffanni sun waa sanatti hidhamuu hin qabdu beekta. Ji'a tokko kan fudhatu jira uffanni torbee lama kan fudhatu jiraani. Kanaafuu maashiniiwwan adda addaa kireet gooteetoo isaan sana baay'ee moodanne kan goo osoo kireet godhamee tokkoffaa nuufis salphata nama sanaafis galiidha. Guddinas immoo nuuf fida waan ta'eef kanarratti osoo xiyyeeffannoon godhamee baay'ee bareeda. Egaa namoonni hammuma uffanni aadaa diizaayinii ammayyaatiin babbareedaa deemee fi sirnoota garaagaraa irratti barbaachisummaan isaa dabalaa deeme investimentii anillee irratti bobba'anii warshaa uffata aadaa diizaayinii bareedaatiin hojjetu dhaabuufaa banachuu danda'u jenneetu abdanna. Waggoota muraasa keessatti wanta akkasii uumamuu mala. Har'a istuudiyoo keenyaan ala taaneetu qophii dhangaasin affeeraa jirra mana uffata aadaa faayaa Feenetitti argamna. Mee Feenet dhiyeessiin jiru maal fakkaata? Dhiyeessii yoon jedhu isa isin oomishtanii dhiyeessan otoo hin taane meeshaan isin bittanii irraa hojjettan gabaarratti maal fakkaata? Argattuu akka barbaadanitti diizaayinii barbaaddan halluu barbaadaniin hojjechuudhaaf wanti isin bittanii argattan jira gabaarra dhiyeessiin sagaadha. Dhiyeessiin gahaa miti. Yeroo jalqaba baay'ee chaalenjii kan na godhe uffata argachuu irra ture. Hojii kana naan jalqabu amma garuu kanaaf dhiyeessan ijoollee mataa kootii waan qabuufu rakkachuu dhiisuu hin danda'an. Tokkoffaa durseen itti qophaa'anii uffatan harka jiru durseen itti qophaa'a. Garuu dhiyeessiin jiru nama haaraadhaaf baay'ee chaalenjii godha. Uffata kan kootiin alas waan barbaade baay'ee chaalenjii godhanii kanaafuu gahaa miti. Baay'ee gahaa miti. Ammas hojii baay'ee barbaada. Akkuma isin reefu jalqaba waan ta'eef wanti fooyya'uu qabu baay'eetu jira. Wanti guutee jiru homtuu hin jiru. Hundumaa waan kirooti goote amma uffata irra caala biyya alaatti fichisiisanii kan dhiiraa ispeeshaalii biyya alaatti dhufa. Kan biyya keessatti hojjetamu qamisiiwwan akkas waan mummuraasaa faayawwan garaagaraa kan dhufu akka jiru biyya biraatti dhufa. Biyya keessatti wanti argattu takka illee hin jiru. Diizaayinii tokko baastee kastamarii kan biraa jaalatee uffataanaan argachuu dhiisuu danda'a. Maaliif maateriyaali sana argachuun baay'ee rakkisaa waan ta'eef baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu dhiyeessii maateriyaali rakkina guddaa jira. Tarii akkuma jettu dhiyeessii kana namni meeshaa isin barbaadan kophaatti oomishe sinumaaf dhiyeessu otoo jiraate abbichis bu'aa qabeessa ta'a. Sinis immoo argachuudhaaf salphaadha waan ta'eef gara sanatti otoo deemame irra gaarii ta'a jedhee tayyaadha. Egaa mee walumaa galatti akka dhaamsaatti wanti jettu gabaan kun akka babal'atuuf nama hojii kana hojjechuu fedhuuf akka milkaa'uuf namni hojjete akka dhaamsaatti maal jettu wanti mootummaan yookaan qaamni inni ilaallatu gochuu danda'u
yoo jiraate akka dhaamsaatti. Baay'ee waan guddaa turre eegamu mootummaarraa garmatti industirii mattiyyuu persentii 5 gadi dhiyeessiin keenya fedhiin namaatii fi dhiyeessiin nuti qabnu persentii 5 gadi kana jechuun immoo hin jiru jechuudha totaalee kan uffata aadaa dhiyeessineetu jechuudha. Kanaafuu kun industirii guddaadhaan biyyaafis galii guddaa fidan galii guddaa jechuudha. Kanaafuu fedhiin irra caalammoo kan jiru biyya biraati biyya alaati keessumoonni uummanni biyya alaa jiran baay'ee ajajatu uffata kana. Kanaafuu biyyattiif galii guddaadha kan galu yoo xiqqaate uffata 50 gara 100 deemuu danda'a je'atti jechuudhaan dhiyeessiin keenya guddaa osoo ta'e immoo humna guddaadhaan ekspoortii gochuu dandeessa biyyattiinis galii guddaa irraa argachuu dandeessi. Kanaafuu tokkoffaa maatiriyaaliin hin jiru humna hin qabnu normaali ani humna hin qabu humna kootii ol gabaan amma jiru kuni humna keenya oliidha. Kanaaf dhiyeessuu waan hin dandeenyeef hojii dhaabaa jirra. Humna keenya ol waan ta'eef jechuudha. Qulqulliin ittiin hojjettu jira, meeshaan ati filattee hojjettu jiraani. Humni namaa barate baay'ee gadi bu'aadha. Sartifikeetti qabda jettee namni sartifikeetti sitti agarsiisu tokko illee hin jiru. Ni beekaa barteedhaan namoota ufanii waan ta'eefu kana rakkina guddaatu jira. Maashiniiwwan guguddaan jiruuni addunyaan jechuun akka addunyaa irratti kan beekaman uffata salphaadha. Fakkeenyaaf uffata kana hojjechuuf nuti sa'aatii tokko waqtiin daqiiqaa 30 minuutti fudhachuu danda'a yookiin immoo ji'a akka fudhatu jiraachuu danda'a guyyaa 4 guyyaa 5 akka fudhatu jira. Isa akkasii xiqqeessu maashiniiwwan gaggaariin jiruuni akka addunyaatti isaan sana immoo gatiin isaanii baay'ee ol ka'aadha. Kanaafuu mootummaan kana irratti fokas godheetoo dizaayineroota jiran walitti qabee maashinii akkasii osoo laatee fi mootummaadhaafis galiidha. Dizaayineroota sanaafis immoo guddina guddaadhaan. Kanaafuu industiriin tuqamne waan ta'eef akka biyyattiitti fokas akka irratti godhamuun barbaadaani. Fedhiin jirus bal'aa waan ta'eef kanaafuu dhiyeessii nuti dhiyeessaa jiruu fi fedhiin nama walgituu hin dandeenye. Maaliif nama muraasatu hojjechaa jira waan ta'eef kanarratti mootummaan akka xiyyeeffatu dhaamsa isaaf. Tarii amman immoo kan hin yaadu yeroo baay'ee akka sirni gurguddaa irreechaaf gaafa jirudha. Baay'inaan gabaan uffata aadaa kun kan inni ho'u. Wagguma waggaa eeganii gabaa guddaa yookaan immoo gabaa eeggatan kana argachuurra sirnoonni garaagaraa gidduutti qophaa'anii dhuunfaadhaan jechuun fakkeenyaaf agarsiisa uffata aadaa ta'uu mala ta'a yookaan tooftaa biraatiin akkaataan itti uffanni kun waggaa keessatti yeroo 2 yeroo 3 baay'inaan namni itti hirmaatee yookiin fayyadamu gochuun hin danda'amu laata. Tarii isin akka qopheessitoota uffata kanaatti wanni isin yaaddan jira akka yaadatti maal qabdu yookiin immoo fuulduratti wanni ati yaaddu? Chaalenjiiwwan hedduu qopheessaa jirra nuti gara faaya feenitiin chaalenjii hedduu qopheessaa jirra. Tiriippii hin qabnaani fakkeenyaaf bareen gaddaa Harar deemnee tiriippii gooneetoo uffata aadaa uffannee magaalaa keessa naannaa uummata Hamilee torta uummatatti beektaa iddoo san deemtee ammas immoo bara ofutti iddoo 2 tiriippii ni goona naannoo Oromiyaa keessa iddoo 2 tiriippii ni goonaani namoota hedduu hammannee deemna nama 5 taanee deemnee turre amma immoo gara nama 25 taanee deemna jecha karoorfachaa jirra baay'achaatuma deemnaani. Faashin shoo immoo giraand faashin shoo kan ta'e faashin shoo guddaa qopheessaa jirra. Already naannoo ji'a 6 manaan kan nutti fudhatudha. Uummata Oromoos ta'e uummatti biyya kanaa tiif bu'uura guddaa kan ta'e faashin shoo qopheessaa jirraani waan guddaan nu eegaa. Sagantaa garaagaraa hin jira uffata aadaa kan ittiin qopheessinu sababa uummatni namni akkuma uffata aadaa kan uffatuuf waan baay'ee mijeessaa jirra sababa adda addaatiin. Sanarraa kan hafe garuu yeroo hojii yeroo birthday anniversariiwwan garaagaraa innaa jiraatan namoonni akka uffataniif diizaayiniiwwan babbareedaa ta'an qopheessaa jirra. Dhumarratti ayyaana irreechaa bara kanaatiin baga ittiin singaye namoota jechuun yoo qabaatte carraa sii kennitan qophii keenyatti xumurra. Hayyee galatoomii uummata Oromoo hundaan baga ayyaana irreechaatiin isin gahe jechuun barbaada. Barri kunis bara nagaa nuuf haa ta'u bara waliigaltee nuuf haa godhuun jedhaani eebban danda'ame. Waaqayyo nu gargaaru waan hundumaafuu bakka jirtanitti aadaa keessan jabeessaa ofiin boonaa aadaa bareedaa qabna aadaa baay'ee nama boonsu qabnaani amma danda'amaa ta'etti nuti aadaa keenya mul'isuuf tattaafachaa jirra. Namoonni yaada gaarii nu kennitan namoonni yeroo hundaan nu duuba dhaabbattanii nu jajjabeessitan baay'ee galatooma baay'ee ulfaadha. Faaya feeniit mul'ata guddaa qabatee hojjechaa jiraani. Bara ofummoo dachaa kanaatiin nu eegaa waaqayyo nu gargaaru abdii guddaa qabna
jabaadhaan jedhaanii ayyaana gaarii maamiltoota keenya biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis baga ayyaana irreechaa geessanii galatooma. Hayyee galatoomi siifis ayyaana gaarii siif haa ta'u irreechi bara kana siin jenna. Daawwattoota keenya qophii dhangaa keenya xumurree addaan bahuuf jenna. Egaa mana uffata aadaa faaya feenetitti argamuudhaan uffanni aadaa maarra jira gabaan isaallee dhiyeessiin isaallee waan jedhu ishee waliin turre yeroo biroo immoo kana caalaa waan bal'aa hojjettee akka deebitee wal agarru abdii qabna. Nutis galatoomi siin jenna. Qophii kana wajjin kanan ture an ayyaana cimdeessaati. Ogeettiin kaameeraa hawwii gurmuuti. Ayyaanni bara kana ayyaana gaarii kan milkiisinii haa ta'u qophii dhangaa kanumaan xumurra fayyaa argadha. Lugamana kabana sagara, lugamana kabana sagara, burtukani bidana batara, yokama jo bidana sabara, yokan jira kan kuna kabara, yokan jira kan kuna kabara.